gaafa dhufan san danda'anii deeman akkami gammachuun deemanii haala wanni irra turanii haadha rabbii qananiisee akkami gammachuun bareeda waa takka mirkaana. Bismillah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hospitaala Goobbaatti argamna haadha teennaa daa'ima afurii rabbi gammachiiseetiin jedhe isii tana bira dhaabachuun barbaachisaadha, gargaaruun barbaachisaadha. Ijoollee afur rabbi kennee fi tana malee ijoollee 7 qabdi. Harka qalleeyyi aanaa harootii dhufan gandi burqituudha. Abbaan isini akkasii miti. Akkaawuntii ammoo kun akka ilma isaanii isinii maxxansinaa. Kanaaf kama ilma isaanii kanarratti ammootu gargaartanii warri halkan edaa waliin ifaajee doktora waliin fa'a hiriyoota isaanii wajjin jechuudha. Rabbi ammootu ijoollee galma geettu rabbi isinii haa godhu. Addunyaa ammootu ibsitu rabbi isinii haa godhu. Hawaasa keenya dubartiin ammootu garaan kee gadaamessaa qabateetiin jedhe daa'ima tokkichayyuu guddisuun haga ulfaatu ni beeytan. Isii har'a tamoota akka miskiina baay'ee. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya oduu gammachiisaa dhugaa rabbii baay'ee nama gammachiisa. Maashaallah tabaarakallah rabbii na guddisuu fi oduu nama gammachiisu haadhi tokko har'a jechuudha. Baaleedha miti baalee gobbaadha jedhanii. Ijoollee lakkuu 4 deessee jedhanii maashaallah tabaarakallah baga rabbiin isheedha kennee rabbiin na guddisuu fi maashaallah waan ajaa'ibaa duraanillee ijoollee 7 qabu jedhanii jarri kun jechuudha. Isayyuu garuu baga duraan ijoollee qabaatanii maaliif jarri wal guddisu waan ta'eef amma rabbiin isaaniif haa guddisu maashaallah tabaarakallah wallaa namatti tola dhugaa rabbii namatti tola maashaallah. Rabbiin nama isaa laaffise inuma laaffisaaf jechuudha. Abbaa laaffise inuma laaffisaa mirii jabaate kana ijoollee kana rabbiin na guddisuu fi namallee rabbi garaa laaffisuu fi namni qabullee namni horiidhaan gargaaruu dandeessanillee yoo jiraattanii bira dhaabbachuu dandeessu. Ustaaz Saadaa Aliyyee jedhamu mitiire isaantiyyuu gabaase jechuudha. Kanaaf namni gargaaruu barbaadanii haadha kana gargaaraa iddootti ijoollee 4 deesse durba 2 fi dhiira 2 maashaallah tabaarakallah maashaallah rabbiin na guddisuu fi haala gaariirra jiru. Garuummoo haala gaarii yeroo hin jedhu fayyummaa isaanii dhalatanii haala gaariirra jiru fayyummaan isaanii jechuudha. Garuu ammoo aannanii fi daayiperii waan adda addaa waan isaan barbaachisu uffata waan akkasii rakkatu. Gargaaraa bira dhaabbadhaa jechaa turanii abbaa rabbi laaffisee bira dhaabbadhaa oduu gammachiisaadha dhugaa. Itoophiyaa keessatti rabbiin waanuma badhaasa kennaa jira. Achumaan birrii riskii duukaa fiduu fi ijoollee riskii fiddi jedhu dhugaadhuma immoo argineerra jechuudha. Haati kun immoo dhugaa baay'ee namaan bakka ishkiidha jedhanii maashaallah tabaarakallah wallaahi gaafa yeroo garaa keessa jirtu nama yaaddeessiti malee jechuudha. Dhuguma yoomiin da'aa opereeshiniin ta'a ammoo akkuma namaatti hin da'aa jedhanii nama cinqala. An akka kiyyatte jechuudha. Ofii kiyya waan hin argee darbeef. Garuu immoo gaafa da'an jechuudha. Da'anii aluma sana hiikaman ilaa bakka akka waanuma jannatuma keessa seenaniitti nama gammachiisa. Hidhaa cimaa keessaa nama baasa dhugaa rabbii. Abaluu tokko hin deesse jedhamee jennaani bakka hidhaama cimaa hiikamuudha dhugaa rabbi. Deessee jennaani ijoolleen kun maaliin guddatti sana cinqamuu miti. Inni guddaan lubbuun haadhaa hafu ilmoonni sunii hafuudha dhugaa rabbi. Maaliif haati jiraattee innaan ijoolleenis jiraannaan riskiin isaanii harkuma rabbii jira. Rabbuma guddisa. Wallaahi rabbi riskii ma wajjin uumaa. Duraanis ijoollee qabaadhaaru ijoolleen sun iyyuu guddisuu danda'u. Ana akka kan kiyyaatti ana fakkeenyaaf jalqabuma akkuma deehin 2 de'e mitiire garuu immoo dirqama nama barbaachisan akkanaa jechuudha. Akkuma da'aniin 2 3 da'anii dirqama nama gargaaru nama barbaachisa sararatanyaa jechuudha. Amma warri duraan ijoollee qaban kun jarumtu wal guddisu.
Inni akkasii namni rabbi isinii laaffisee waan dandeessaniin gargaara. Akkanatti doktoroonni yaalanii deeksisan jedhanii maashaallah namatti tolaa. Bakka rabbi isaanii kenne rabbi na guddisuu fi rabbi bakka guddaa na ga'uu fi dhugaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan baay'ee nama gammachiisu maashaallah tabaarakallah. Akkasii isiniin jenna gaa hordoftoota keenya. Baay'ee natti tole dhugaa. Inni guddaan haati baga nagaa taateedha bakka. Garuu gaafa dhuftee haasa'uu hin dandeessu jedhaa turani doktorri. Viidiyoo baay'een fuudheen sodaadhe. Viidiyoo baay'ee fuudhuun barbaanne waanuma namaa hundaa guuree sitti fiduun natti hin tolle. Malee gaafa dhufanii hin haasa'anii baay'ee cinqamaa turaniidhani. Amma kunoo rabbiin baga isaanii kee baga rabbiin haadha si ilmoo hambisee inni guddaan lubbuudhaan hafuudha malee isa riskii isaanii isa aannan isaanii maaloo isaanii rabbuma jiraafi. Rabbi jiraafi abbaa rabbi laaffiseef immoo inuma laataaf namni jechuudha. Innaa oduu baay'ee nama gammachiisu dhugaa baay'ee na gammachiise. Natti tole dhugaa rabbi anuu bakka ani amma eega isaanii ijoollee duraan torba qabdi jedhanii laphee irraa gannaa gale. Maaliif beektu? Bakka sararaanyaa isaanii hin barbaachistu. Wayyaa ijoollee kanaa miicuun ijoollee kana halkan wajjiniin taa'aa buluun baay'ee ulfaata waanta ta'eef utuu amma jalqabummaadha ta'ee baay'ee nama sararaanyaa isaan barbaachisa. Amma erga ijoollee duraan qabaatanii jarruun guddisu jechuun na gammachiise anaan. Anaan ijoollee duraan qabaachuun isaanii na gammachiise. Maaliif jarruu wal guddisu bakka. Garuu immoo waan aannan isaanii namni Oromoon gargaaruu danda'a. Kanaaf inni guddaan haadha rabbii baga lubbuun hambisee ilmaanis baga rabbiin nagaadhaan lubbuu isaanii biyya duniyaa kanarratti isaan fide jenna gammachuudha. Baga rabbii nu gammachiise maashaallah isiniin jedha.